sheekakii asli irra nuu deemaame asli nuu raggaxaame naan jedha namni heddu la waan jedhu maaliif jennaan sabakii oromummaa walii qabna islaamummaa walii qabna anis diina hedduu qaba innis diina hedduu qaba diina isaa sanitti gammachiisuun barbaada maaliif jennaan namni keenya walii gammaduun barbaachisa ilma namaa kamuu ta'ee ka hanqina hin qabne hin jiru hanqina isaa san ammoo suutumaa waliin sirreessaa deeman aduwii wal kennaa hin deeman asirra ka gandummaa leellisutu jira ka gandummaaf gubatu jira akka bishaanii kanatti itti nuu roobaamee aslii sanii sheeka kiyyaa naan jedhan laa ani nama takka ammootiin waan jedhu xiqqas waan jedhu guddas waan jedhu nama galata namaa dagatus miti rabbiin ammootiin ni'ima ofii nutti haaroo bugarrarra wanni marti harka rabbii jirti harka namaa hin jirtu jaran isaa yaa aki walii gammada yaa aki haga yoomi jiruun duniyaa gabaabduudha kuni qilleensa waan dabru namu simiidhe tokko toltuu itti yaadi keerii yaadiif deemee saahiba dhiqqee siin ta'a jaa rabbi quraana keessatti nama waa siin jedhe haga inni siin jedheen atillee jechuu dandeetta jazaa irra deeffatuu ni dandeetta garuu irra dabrutuu caala jazaa ofii kafalatuu hin dandeetta sanuu irra dabrutuu caala wajazaa'u sayyi'atiin jazaan ammootiin hamtuudha nam tokko hamtuu yoo sitti yaade sayyi'ama akka isiitiin deebiftaa fi rabbi jedha hamtuma akka isaa saniin deebiftaa fi rabbi jedha rabbi maaliif silaa jazaadhaa iyyuu hamtuu maa jedhe namtichi tokko yoo shamaa seen jedhe ati ammoo shamaa yoo jetteen jazaa kafalatte malee hamtuun jedhamu maaliif hamtuu jedhee rabbi waame jennaan keessan isaaf hamtuudhee isa hammeessiti namtichi tokko yoo ammootiin kasi qabale lafaa ka'e ati yoo deeffatte hamtuun jedhamu garuu rabbi hamtuu jedhee maa waan nafsal amritti hamtuu eeginoo yoo na dhooyte hamtuun hammeessite anaginoo natti dhagayamaa jechuu malee ufii jazama kanaaf nama tokko nama akkamiif irra dabritaaf nama keeyriin beekame nama yeroo hunda waa namaa hin jenne yoo kawaasiin jedhu taate irra dabritaaf akkana jedha warri ulamaa'ii yoo nama sharriin beekamu taate nama hin seeramne nama guyyaa maraan dhooggamne abbootaa jedhanii dhooggamne taate yoo kawaasiin jedhu taate haqa kee irraa deeffadhu huma inni siin jedhe sanii hin jedhiin garuu diinaa wal kennuun hin barbaachisu rabbi khayrii haa godhu kan barbaade sheekisaa ta'u kan barbaade haa dhufu kunoo mana masaatti haa dubbatu haa dhiifamallee yoo gaafachuu barbaade dhiifama haa gaafatu malee let me ask you one question jinnii kibirtishoon hin jiru hin fudhannu waan akka kanaan fudhannu nuun asliin fudhannu naatiitti muta asliin fudhannu kan gaaffiis gaafadhamee taragagga'e gaaffii hin fudhannu kana hin fudhannu gaaffiis gaafadhu gaaffiis gaafadhu miira keessaa bahe lubbuu siin bare sheekaa gobbaa narraa raggatuuf akkami obboleewwan araggatu garuu gaaffii gaafadhu jaalallee kiyya duulan jettee miira keessa galte isiin waan na jaalattuu miira galte miira keessa jechuuni amma laal isin lamaantu walloleemi ani haqarraa qabaa jetteetta isaan bishaan cufuu dadhabanii iyyuu baay'ee badaa itti rifatte fakkaataati tokkoffaa amma waan walloltaniif sanaa kuno abazar as jiru nama biraa dabalannee mana keessa ta'u mana saas ta'u mana mubaarakis ta'u mana koos ta'u mana makiis ta'u mana filannee irratti walii gallee mana laayivii irratti goona walii gallee maa kadhatti naasofnu maa rakkoo qaba habibi barbaade mana obboleessa doktora meena dubbisa assalaamu alaykum obboleessa isaati haa dhufuti haaraara irratti haa doktor makaanuu museenaa kana maan qabne meenu dubbisa
يتم ما تدب يتم Koi mira que está mai lubu. Isi mira que te kalte isa afan ni. Arabic ya masalo. Isi lo tu aba ama isi ka wonno gora yiru jalala nam qabdu isata jirti. Tarada ka simetno እንደዚህ የሚያረጋት ዶክተር አብዲ ገታቸው ጋፊ ጋፈቹ ፈዳ ሼኻሮቤ ሲርገሞ አከመት ለፋካቴ ነሲያ ያደት አብዲ ገታቸው ናዴ ቢስሜ ሼኻሮቤ አከምን ነርጋ ዱባ አከም ተራራ ያድ ፈከኛ ማሊፍ ነው ከንሲ ጀምሮ ኦሶ በዲ ሳን ፍረትን አይጋ ዮ ሰራ ከዱፍቱ ተ ዱጋያ ተውደንዳ ኑሌስ አከሚት ነርጋ እንሲ ጀመራናን ቸቺ ቶኮ ነም ቶኮ በለስ በዲ ሳ ዱራ አመኑ ቀባ ማሎ ተሬ አዲዮ ነም ጋፊት ጋፊት ay gaafii tuffii nama gaafata beeta gurbaan kun yeroo baay'ee jechuun sagaleen jedha qaamamee doktora karaa deemaa jira dorgeen kun ara daqiiqa walii keessatti namni mana nagee atiinga amma tokko bakki eeshi abdi ati waa'ee araaraa kana beeramatti jechuudha yaada kana daqiiqa tokko an akkamittiin jalqabe beekta haasaa kana sila ganama laayivii irra ture haasaa jira beekta wallahi foloowarii illee walirraa hin qabnaniif sheekaroobeeni nan naqeen gastii ergadhee galee mubaarakiin galchi jedhee mansuuriin galchi jedheen isin araarsina kan jedhe ana haqqii dubbachuuf yoo ta'e wallahi kan jedhe ana mubaarakiin illee haasofneerra kan jedhe ana mana isatti dhaqe jechumaan inni nahe irrifateeyyu sheekni roobee irrifate maaliifi aniifati hiriyaadha waan ta'an hin beeka qaamaanis hin beeka jedheeraaniyyuu maaliin jedheen sheeka roobeetiin meebii warri ganamaachi turtanii dhaga'uu dandeessu mubaarakiif asliiyyuu anatu kaayiroo dhaqee araarsin jedheen warri dhaggeeffataa turtan hoo jiraattan sila ganama jechuu akkasii kanaafuu maal goona miseenjariidhaan haasofnee kaane erga haasofnee kaane immoo ol baafnee haasofnennaan ayyee rakkoon qabu jedhan mansuur maal jedheenii muslimni tokko yoo wallolee guyyaa sadii caala waliin oduun qabu jettanii shari'aadhaan kan nu barsiisin akkamitti araara diddu jedheen mansuur sila ganam achumaan tole jedhanii miseenjarii garee hidheen ture. Eshi yaada abdii kana dhaabattanii kennitan jamiila maal jettan nama turatti bilbile nama bilbile garee hidhee asirratti qarraan kan jamiila assalaamu alaikum yaada abdii kanarra waan karaa deemaa jiruuf nu turkin na baasa duraan dursee namni walitti bu'u waanuma jiru araaramuun illee waanuma jiru immoo amma erga araarri dhufe araarri waan khayriiti duraan dursee nama miira walitti qabu walitti fixuuni asirrattiin ulfaata li'annahu as jala amma gariin sheekaa arrabsaa gariin aslii maal jedha odoo amma baarsummaan asirra ta'e warri komantii illee yaada kennata garuu duraan dursee keessaa wal arganii eenyuun miidha akkam taaree keessaan laalanii akkatti ilaalanii akkaataa ta'u immoo ummata miidiyaatiif mana biroon barbaannu mana maakiillee barbaannu mana biroon barbaannu manni itti araarri awwalli qulqulleeffamu mana kana li'annahu mana kana dhufanii manni kun immoo itti ilaalamuu qaba dura keessaa wal arguun immoo waanuma kalee jirtu bareeduma gootanii jedhaafti. Thank you. Nuti mana biroo goonaan hin danda'amu gaafa ummata miidiyaa mana kana kan beeynullee mana kana. Haa ta'uudha moo miidiyaa irratti haa ta'uudha manni rakkoo qabu manni Oromoo hunduu mana kenna kan manaa rakkoo miti. Ilaala dubbiin keessumaan miseenjaraan haa laallamu waan jiru achitti walitti himneeti miseenjaraan achirraa immoo mana kana goon dura keessumaan haa laallamu. Amma inni yoo keessan araarama jettamu maal asli jaartii sheekaa roobee jalaan godhe. Sheekaa fiisee qarraa asli. Araaramuun khayri. miidiyaa irratti wallolee miidiyaa Jamila naaf Fixanna malee keessaan laalee akka itti goona doktora keessaan laalee akka itti goona. Araara fooyitoo sumarra goona dubbii keessaan laalla abdii. Abdii geetaachoon. addaatiin qabaa uumee yaada kiyyanarraa baasaa dura. Amma abdii gataachoo duraan dursee kaka'umsa keetii fi nageenya buusuu keessatti galatoomii ulfaadhuu kabajamii sin jenna. Iraanii fi Israa'eluu dhukkee walirraa kaarteeti ififuu namni tokko lafaa ka'ee araara agarraani qaawwa wayii argattee walitti araaramte dhaggeeffadhaa. Yoo ati itti dheexee sheekaa roobetis kadhattee dirqii amansiiftee fidde yoo dooktar Aslillee itti dirqii amansiiftee fidde araarri sun hin jiru. Haa takkitti dhukkee walirraa kaasanii takkaa tokko haa quufu hagasuma nu afadhu takkaa immoo yoo tokko dhufee na araarsisin jee keessanis ta'u asiinis ta'u
ما شاء الله أما أنا شيء كارو بين أرارم نبرز اللي دلك أكثر بدي Deebiin kenna تنامني لولا كنا دكيلا لا أما كذا ربوي شيء كارو بين أما تكذب شيء كارو بدينا كذا لنا بكارو ودو لوتا كمية تلفي دريبسا deebiin kenna please. أما Deebiin sii kenna ibsa. Ibsa deebii sii kennu. Ati isinitti muufi warabbal kaaba. Baalii obsa warabbal kaaba. Ani asheekaroo beetiin illee dubbanne. كوي بدنا رارد Sheekaroo beetiin illee dubbanne indoo viidiyoo saayyuu maxxansaan ture. Kenna me haga maan in haso ine bara kabajada. أراسي كذا ديبر Qoy ilaal wallahi an sheekaroo been araarsin jenne Abgartuna afdate. asliinis na araarsinaan hin jenne garuu wallahi haqqii dubbachuuf jechoonni isaa waliin jedhaa jiranii bareeda miti. Asliin duriyyeedha akka barbaade arrabsus rakkoon qabu. Namni sun sheeka jedhee of waama akka sheekaatti beeka namni mal uffata shaaworii galanii gadi ba'aniin magaala keessa deemuu jalqabeera namni kun. Takka jennaan akka murtii guutuu dheengadda ta'e nu jalaa ta'uu deema wallaa. በጣም ነሚ ገረገራ አረብሳኒ ጅረ ሸከሮቤ أنا كل إبرام مايو والله قذي واجر أنجر كيف كان نعرف تيندي سبر تكان ما هو هذا شيء كارو akkuma qallarni asliiki كثير لا ما هو جنني نبرة anarka keerraa nyaadhe Nani dhuftee kan nututte isheedha. Ishumatti dhuftee dhiifama haa gaafattu wal gal. Carraan uffanna dagaama dhaggeeffadhaadhaan akka nama guddatti yaa deemnu maaliif jennaani yaa'iin hin barbaachisu jechuudha. Namni nama taazaba namni viidiyoo waraabbatu osoo hin ta'in amma akka dhugatti of fudhanne kaayiroon obboleeyyan lameen dabaddabamaa jirti. Kanaafuu obboleewwan lama bartiru rabbi mana naman qabu dubbadhuma keessa Oyin buufi innaa kaayiroon obboleeyyan lamaan dabaddabamaa jirti. Haala kanaanii obboleeyyan asliitis dhufuu waan afaan qabne dafnee qabbaneessuu qabnaa jechuudha. mudhiin na cittee bar akkanatti nama lamaan kan caalkutu jedha maal jedha Daffar. Dubbiin akka asli anatu ila waaqayyo dhugaa rabbi. Ani sitti meera asli keessan hin jiru maaloon hin jiru namni araara kan barbaadu namni dhiifama kan barbaadu dhufee asumatti haraara haa godhamu. Haraara kan jibbu hin jiru akka oolutti. Dubbiin dhume. Amma carraan nu kenna jamuu dubbadoyi. Bani yoko yana dubadu. Wallahi asli sille si jala. Iddoo walii kennaa turtanii sheekaroo bee osoo deebisteefi gaafa duraa san deebistaa fi hin deebisnee gizee geellee waan siin godhanin beenaa.